Ishee akkam jirtu barattoota? Ani maqaan koo Barsiisaa Riqinyaa Abdiisaan jedhama. Yeroo darbe karaa yuutuubii fiiziksii kutaa 9 hanga 12 afaan Oromootiin ibsa akka hordoftan isinitti himee achumaan yaaliidhaa fi boqonnaa tokko kutaa 9ffaa waa'ee veektirii jalqabeen ture. Har'as kutaa 2ffaasaa yookaan lesson 2 kan jedhu itti fufna. Barnoota keenya irraa kana fuula kitaaba keessanirraa 2 hanga 4 irraa argachuu jechuudha. Mee jalqabnu barnoota keenya. Yeroo darbee waa'ee vectorii fi scaalarii barannee turre. Physical quantities are divided into two vectors and scalar. Kalqabee fi kaldhabee jennee example baay'ee ilaallee turre. Har'a immoo irruma deebinee qaamolee fiizikalaa bu'uuraa bakka lamatti irra ilaalla yuunitii isaanii jechuudha. Physical quantities are divided into two basic units. Basic units and derived units. Amma immoo yuunitii isaanii jennee bakka lamatti irraa jechuudha. Yuunitoota bu'uuraa torba yeroo jalqabaatii fi saayinsistoonni addunyaa kanaa kan isaan wantoota safaruuf lafa kaa'anidha jechuudha. The basic units of measurement. The International System of Units or SI defines 7 basic units of measurement. Yuunitoota bu'uuraa torbati lafa kaa'anii jechuudha wantoota safaruuf. Maaliif kan jedhu eeyyuudha kan kana godhe saayinsistoota addunyaa kanarra jirantu walitti qabamaniiti wantoota safaruudhaaf yuunitii isaanii torba lafa kaa'an. Maaliif kan jedhuuf immoo utuu teknooloojiin kun hin babal'atin fuula dura jechuudha wantoota safaruu fi abbootiin keenya wantoota aadaatti fayyadamu. Ciqilee isaanii fa'aa tarkaanfii isaanii fa'aa itti iyyan daaqqoo fa'aa sa'aatii beekuuf iyyan daaqqoo iddoo adda adda ta'uu danda'a. Kana fayyadamaa turan. Kun immoo wantoota safaruu irratti garaagarummaa uumee wal fakkaataa ta'uu dadhabee rakkoo waan uumeefiti akka inni wal fakkaatuu fi yuunitii waaltawaa bu'uura ta'e torba hundeessanii jechuudha saayinsistoonni kun. Isaan kun eenyu fa'i yoo jenne kiloogiraam, meetir, sekond, kelvin, mool, ampeer, and candela. Kiloogiraamiin hanga safaruuf maasii. Meetiriin dheerina safaruuf. Sekondiin yeroo safaruuf taayimii. Kelviniin tempereechara safaruuf. Mooliin amount of substance yookaan hamma atoomawaa safaruuf. Ampiiriin immoo karantii elektirikii safaruuf. Kaandeellaan immoo luminous intensity yookaan immoo cimina ifaa safaruu fi kan isaan lafa kaa'an torba jechuudha. The second one, derived units. Derived units kan jennu kun immoo akkamii? Let me define derived units. Derived units are the combination of two or more basic units by multiplying or dividing them. Yuunitoota bu'uuraa warra torba kana keessaa lamatu or more isaa ol qooyyaba baay'isuu yookaan qooyyaba hiruutiin walitti dhufee kan argamu derived units jedhama. Isaan kun bu'uura yeroo ta'an warri isaan kana lama yookaan sadii qooyyaba hiruu yookaan baay'isuutiin argannu immoo yuunitoota warra kana jechuudha. Derived units jennaan. Fakkeenyaaf meetir per sekondii yoo fudhanne derived unitidha. It is the SI unit of speed or velocity. Ariitii yookaan immoo saffisa safaruuf gargaara yuunitii waaltawaa isaanii jechuudha. Meetir per sekondiin. Meetir per sekondiin kun egaa akkamittiin argame yoo jenne tokko dheerina safaruu fi kan meetiriitu filatame. Amma immoo yeroo safaruuf sekondiitu filatame. Meetiraa fi sekondii qooyyaba hiruutiin jechuudha.
qooyyaba hiruudhaan yeroo wal qabsiisnu meetir per sekendii arganne jara kanatu walitti makamee dhufee jechuudha. Meetir per sekendii derived unit dha jechuudha. The second one, example lammaffaa yoo ilaalle meetir per second square is derived unit. Kunillee derived unit dha. It is the SI unit of acceleration. Guula safaruuf yookaan unitii waltawaa guulaati meetir per sekendii kun. Ammas meetir per second squarein kun jechuudha. Unitii waltawaa guulaati. Eessaa immoo dhufe kan jennu meetiriin kunoo kan leengizii yookaan distaansii irraa dhufe warra 7 ta'an keessaa jechuudha meetiriin. Sekendiin kunillee eessaa dhufe unitii waltawaa taayimiidhaa dhufe. Ammas unitoota bu'uuraa 2 meetira sekendii ammas dabalatee sekendii meetir per sekendii kana yeroo sekendii firruu maal arganna seera herregaa keessatti meetir per second multiplied by 1/second hiruu kana yeroo gara baay'isuutti jijjiirru maal dhufa meetir per second square. Meetir per second squarein kun amma derived unit dha. Formula ma acceleration yookaan guularraa dhufe. Acceleration is equals to change in velocity divided by time. Achirraa arganne jechuudha. Kun formula acceleration iti. Velocityin unitiin isaa meetir per secondii dha sida jenneerra. Timein immoo unitiin isaa secondii dha jenneerra. Meetir per secondii yeroo secondii fidru kun meetir per second square arganna. Meetiriinis second squareinis unitoota bu'uuraa warra 7 keessaa dhufanii waan ta'eef qooyyaba baay'isuu yookaan hiruudhaan wal qabatanii dhufanii jechuudha. The third one, isa sadaffaa example kana haa ilaallu. Newton is derived unit. Newton is derived unit. It is the SI unit of force. Newtoniin egaa unitii waltawaa eewutii humnaati. Forcein humnaa. Kanaaf Newtoniin kun derived unit dha jedhe. Akkamitti? Gara fuulduraatti hin baranna. Force is equals to mass times acceleration. Newton second law yookaan boqonnaa 3 keessatti seera sochii Newtonii kan jedhu keessatti Newtoniin inni lammaffaa seerri Newtonii lammaffaa maalidha? Force is equals to mass times acceleration jedha. Humna argachuudhaaf hanga isaa fi guula isaa baay'ifna jedha. Amma gaas keessatti ilaala. Unitii waltawaanii maasii kiloogiraama. Unitii waltawaan guulaa meetir per second square dha. Kiloogiraamis, meetiriinis, sekendiinis unitoota bu'uuraa warra 7 keessaa ba'anidha. Qooyyaba baay'isuu akkasumas qooyyaba hiruudhaan wal qabatanii jiru. Newtonii tokko jechuun egaa amma kiloogiraam meetir per second square tokko jechuudha. Kanaaf kuni unitoota bu'uuraa 7 keessaa 3 ta'anii wajjin wal qixa ta'aniiru. Newtonii wajjin wal qixa ta'aniiru. Newtoniinis kiloogiraam meetir per second squareinis wal qixa waan ta'eef derived unit dha. Gabaabaadhumatti gaa isaan bu'uuraa ta'an 7 keessaa 2 yookaan 2 oli yoo qooyyaba baay'isuutiin yookaan immoo hiruudhaan wal qabatanii derived unit jedhamu. Juuliin faa unitii waltawaan workidanii jechuudha yookaan hojii juuliin faa meetir kiubiin faa kan qabee jechuudha. Density yookaan rukkinaa kiloogiraam per meetir kiubiin faa hundi kuni derived unit jalatti ramadamu jechuudha. Mata duree biraa itti fufna. Addition and subtraction of vectors. Vectorii akkamittiin idaana yookaan hir'isna? Kalqabe akkamittiin idaana yookaan hir'isna? Karaa biraa immoo rizaaltaantii isaanii yookaan firii isaanii ida'uunis haa argamanii hir'isuunis haa argamanii akkamittiin rizaaltaantii barbaannaa kan jedhu. What is resultant? Resultant jechuun maal jechuudha? The resultant is the sum of 2 or more vectors.
veektaroota lama yookaan immoo lamaa ol kan qabee jechuudha. Ida'amni isaanii maal jedhama? Rizaaltaanti jedhama. Rizaaltaantii kan akkamittiin akka barbaadnu taansinee ilaalla. Garuu kana beekuu qabna isa fuuldura. When adding vectors, their direction is very important. Kalqabeewwan yeroo idaanuudha. When adding vectors. Kallattiin isaanii baay'ee barbaachisoodha. Their direction is very important. Baay'ee barbaachisoodha. Kallattii yeroo jennu galaa warra kana. North, east, north, south, east, west. Kallattii afurtu jiru. Yookaan immoo up, down, right, left, olii, gadi, mirga, bitaa, kaaba, kibba, baha, lixa. Kallattii kana beekuun nu barbaachisaa jechuudha. Ilaamee as ilaallume. If two or more vectors are in the same direction, vektoroonni lama yookaan lamaa ol kallattii tokkorra jiru yoo ta'e, kallattii tokkorra jiru yeroo jennu the same direction. Fakkeenyaaf 2 kilomeetr north, 3 kilomeetr north la jarri kuni kallattii tokkorra jiru. 10 kilomeetr south, 20 kilomeetr south yoon jedhe kallattii tokko the same direction ennaa jechuudha. Kana jechuun vektoroonni lama yookaan isaa ol kallattii tokkorra jiru yoo ta'e rizaaltaantii isaanii barbaaduu fi maal goonaa walitti daanaa jechuudha. Vector A plus vector B. Kun amma ilaala the same directionidha. Vector Anis to rightidha. Vector Bnis rightidha yookaan eastis jechuun hin danda'ama. Waama fedheefuu xiyyi kuni vektoroonni kun lamaan kallattii tokkorra ta'uu argisiisa. Kanaaf egaa rizaaltaantii isaanii barbaaduuf yeroo akkasii kana callisnee walitti daanaa rizaaltaantii isaanii argan. The second, if two vectors are in the opposite direction, opposite jechuun immoo faallaa jechuudha. Vektoroonni lama faallaa walii jiru yoo ta'e, fakkeenyaaf tokko westii ta'e tokko immoo eastii. That means tokko gara lixaatti tokko immoo gara bahaatti. Fakkeenyaaf 10 kilometer west, 20 kilometer east faallaadham. 20 kilometer eastii fi 10 kilometer westiin. Yoo isaan faallaa walii yookaan opposite ta'an immoo rizaaltaantii isaanii barbaaduu fi foormulaa nuti fayyadamnu kunoo kana. Vektarii isa guddaa hir'isuu vektarii xiqqaa. Vektarii guddaa yeroo jedhu amma fakkeenyaaf 20 kilometer east dheeraa 10 kilometer west dheeraa eeyutu guddaadha abbaa 20 kilometiriiti. Kanaaf isa guddaa sanarraati xiqqoo sana hir'isnaa jechuudha. Kallattii rizaaltaantii kanaa immoo akkamittiin murteessina kan jedhu kan vektarii kallattii vektarii isa guddaatu filatama. Amma fakkeenyaaf 20 kilometer east jedhe kun. Inni kun immoo 10 kilometer west jedhe. Eeyutu dheeraadha kan jedhuu fi 20 kilomeetirii sanatu dheeraadha. Kan 20 kilomeetiriitu filatamaa jechuudha directioniin isaa. Waanuma fedheefu mee haa ilaallu fakkeenyaan. Fakkeenya nama hojjechuu dhaqu kuni kitaaba keessanirraa activity kitaaba keessanirra jiruun fudhadhe fuula afurra jira. Activity 1.2 gocha tokko tuqaalama jechuudha. Calculate the resultant displacement for the following. Qaxxaamurawwan armaan gadii rizaaltaantii isaanii barbaadiidha. A 10 kilometer left dha. 20 kilometer right dha. 30 kilometer left dha. Vektoroota sadiitu jiru. Achi keessaa lama wal fakkaatu. Eewufeewu 10 kilometer leftii kilometira 10 gara bitaatti. Addanaa immoo kilometira 30 gara bitaatti wal fakkaatu. Warra wal fakkaatan kanaagaa gararraatti isinitti meera wal fakkaatu taanaan walitti daanaan jedhe rizaaltaantii isaanii barbaaduuf. Amma gaa 10 kilometer leftii fi 30 kilometer leftiin wal fakkaatu waan ta'eef walitti ni da'a jechuudha dhaqee rizaaltaantii barbaadinuun jedha waan ta'eef 10 kilometer left plus 30 kilometer left which is equals to 14 kilometer left. Kilometira 40 gara bitaa dhufe jechuudha. Eewutu hafee jirta warra sadan kana keessaa 20 kilometer right hafe. 20 kilometer right gara mirgaa kilometira 20 gara mirgaa fi
kiiloomeetira 40 gara bitaa. Isaan kun immoo amma faallaa waliidha. Bita kun immoo mirga. Yeroo isaan kallattiin isaanii faallaa ta'an, that means when two vectors are in the opposite direction, to find the resultant, we subtract the larger vector, the larger minus the smaller. Isa guddaarraa isa xiqqaa hir'isna. Vectorii 40 kiiloomeetirii leftiin guddaadha, 20 kiiloomeetiri raayitiin immoo xiqqoodha. Kunooti gaa resultant is equals to 14 kilometer left minus 20 kilometer right, which is equals to 20 kilometer left. La 40 kilometer left fi 20 kilometer right in fallaadha. Kallattiin isaanii opposite dha waan ta'eef vectorii guddaa kana ishee xiqqaa kana irraa hir'isne deebii nuti arganne 20 kilomeetiridha. 20 kilomeetiriin magnitude isaa ibsiti. Leftiin kun immoo kallattii resultanti sanaa ibsiti jechuudha. Leftiin kun akkamittiin filatamee directionii ka jedhuuf sila maal jedhee isinitti meera kan vectorii isa guddaatu filatama kallattiin isiniin jedheera. 40 kilomeetiriitu caala waan ta'eef kanaafuu kallattii yeroo kan resultantii filannu kan vectorii guddaa filannaa jechuudha. Second example. Example lammaffaa 150 kilometer north, 50 kilometer north, 250 kilometer south. Resultant isaanii barbaadinuun jedhaera. Ammas akkuma amma ila 150 kilomeetiriin norziidha kaaba, 50 kilomeetiriin gara kaabaati wal fakkaatu. Kanaafuu jara kana walitti daanaa jechuudha. Yeroo jara kana warra wal fakkaatan kana walitti daanu faallaa isaatii immoo eewu tafa 250 kilometer south tafa. Let's add these two vectors together. Mee walitti daanu mee 150 kilometer north plus 50 kilometer north, which is equals to 200 kilometer north. Kallattiin isaanii wal fakkaata tokkuma waan ta'eef tokko kee filatama. Ishiga 20 kilometer north arganneerra kanafte immoo 250 kilometer south tafe. South north immoo faallaa waliidha waan ta'eef resultant is equal to ennaga 250 kilometer south isa guddaa filanna minus 200 kilometer north. Meeqa arganna? Resultant is equals to 15 kilometer south. Kun magnitude of the resultant jennaan isa kanaani. Isa kanaan immoo direction jennaan. Akkuma sila isinitti hime directioniin kan isa guddaatu filatamaa jechuudha. The next example 7 kilometer east, 14 kilometer west, 13 kilometer west. Ammas west jedha wal fakkaata walitti daan 14 kilometer west plus 13 kilometer west. Warra west ta'an yeroo walitti daanu 27 kilometer west ergan. Maal tafee jira? 7 kilometer east opposite dha jarri kun immoo. Therefore, when two vectors are opposite in direction, we subtract from each other. Isa guddaarra isa xiqqaa hir'isna. 27 kilometer west kunoo sagan minus 7 kilometer east, which is equals to 20 kilometer west. This west is the direction of the resultant. Westiin kun yookaan lixi kuni kallattii isaa yeroo argisiisu 20 kilomeetiriin immoo hamma isaa argisiisa. Kallattiin kun immoo kan isa guddaatu filatamee jechuudha. All right, mee example kanatti mafufnee amma immoo sentensii keessatti ilaallu. The next example, if the bus is moving north at 20 km per hour and you walk towards the front of the bus at 5 km per hour, what is your resultant velocity? Baasii beektuga. Baasii keessaa jedha. Baasiin tokko jedha gara kaabaatti ariitii 20 km per houriidhaan deemaa jira. Ati immoo baasii sana kee jirta. Then you walk towards the front of the bus. Baasii masana keessaa gara fuula duraatti
saffisa kanaan deemte ati immoo 5 kilometer per hour. What is your resultant velocity jedha. Resultantiin ariitii keetii meeqaa? Answer. Akkasigaa kennamaa keenya yeroo baafnu velocity of the bus kunooti 20 kilometer per hour north, kallattiin itti ariifachaa jiru immoo northiitti. Velocity of bus. Kan kee velocity of you 5 kilometer per hour north. Atis saffisa kanaaniti garuma northiitti. Maaliifi you walk towards the front of the bus. Gara fuula dura baasii sanaatti deemtee siin jedha waan ta'eef baasiin sun northiitti deemaa jira. Atis yoo deemtu garuma northiitti jechuudha. Kallattiin baasiin itti ariifachaa jiruu fi ati itti deemaa jirtu saffisi ariitiin keessan tokko kallattiin isaa jechuudha. Yoo kallattiin tokko immoo jenne resultantii barbaaduu fi walitti idaanaa. Therefore, resultant is equals to velocity of the bus plus velocity of you r is equals to velocity of the bus 20 km north direction plus velocity of you 5 km yes that is north. Therefore, the same direction which is equals to 25 km per hour north. Northin tokkumatu keessaa filatame the same direction idha waan ta'eef. All right. May ammas example sadaffaa ilaalu. If the bus is moving north at 20 km per hour. Baasii ammaa kanatu kilometer per hour digdamaaniti ammas kaabumatti deemaa jira. Ati immoo you walk to the back of the bus at 5 km per hour. Ati immoo faallaa baasii kanaa deemaa jirta. Dudda duuba baasii masana keessa jiraatteeti gara duubaatti saffisa kanaan deemte. Kana jechuun maal jechuudha? Baasiin sun northiitti deema taanaan ati immoo south'itti deemte jechuudha. Because the opposite of north is south. What is your resultant? Ammas kennamaan keenya ammas velocity of the bus is 20 km per hour northidha. Velocity of you immoo 5 km per hour southidhaati. Faallaa isaati ka. You walk to the back of the bus. Northiitti deemaa jira. Ati immoo southidha jechuudha. Amma gaa kallattii ati itti ariifachaa jirtuu fi kallattii baasiin deemaa jiru faallaadha. Opposite direction. Yeroo opposite direction immoo maal goona walirra hir'isna. That means resultant is equals to 20 km per hour north minus 5 km per hour south, which is equals to 15 km per hour north. Kallattii isa guddaatti filatame waan ta'eef. Number 4. Arfaffaa. Kun immoo diyaagiraamiidhaan kaa'ee calculate the resultant of the following jedha. Ammas diyaagiraamii haa ta'uyyuu malee yaa'u isuma silaajii wal fakkaataa. Fakkeenyaaf A yoo fudhanne 15 niwutanii 50 gara mirgaatti dhiibaa jira. Kun immoo niwutanii 50 gara bitaatti dhiibaa jira. Faallaa waliidha jechuudha. Resultantii kana maal gonare walirraa hir'isna ka faallaadha waan ta'eef. Opposite 15 newton minus 15 newton 0 arganna. Biitta deebnume. Biin immoo 15 newtonii gara mirgaatti dhiibaa jira. 30 newtoniin immoo gara bitaatti dhiibaa jira. Ammas kallattii isaan itti dhiibaa jiran faallaa waliiti. Opposite direction jechuudha. Walirraa hir'isna kammas isa guddaa which is equals to resultant is equals to 15 newton minus 30 newton which is equals to 20. Diddama arganna jechuudha. Kallattii yoo gaafatamne kallattiin inni guddaa itti dhiibaa jiru raayitiidha. Yoo barbaanne immoo east jechuunis ni danda'ama. Okay, gara siitti deebinume. Amma immoo wanta kana gaaffii ishee siirra jirtu kana kitaabuma keessanirraa review questionii fuula 10 irra argamti. Review question kan jedhurraa gaaffii tokkoffaa question wasiirra kan jirtu achirraan fudhadhe. Kanaaf egaa niwutaniin 10 asii gadi dhiibaa jira. Inni jalaa kun immoo niwutanii 10 innis asii gadi harkisaa jira. The same direction idha jechuudha. Down harkisaa rulachuun isaanii 10 newton down 10 newton down. The same direction ammas kallattiin isaa tokko jechuudha. Kanaaf resultantii kana argachuu fi walumatti idaa'uudhaan arganna jechuudha. Because they are in the same direction. Kallattii tokko. 10 newton down plus 10 newton down which is equals to 20 newton down. D.
Dirra kan jiru kana immoo yeroo dhuftanii ilaaltanii 100 niwutaniin gara mirgaatti dhiibaa jira. Ammasitti dabalee 50 niwutaniinis gara mirgaatti dhiibaa jira. The same direction dha jarri kun lamaan. The same direction yookaan kallattii tokko waan ta'eef walitti daana. Dhibba ida'uu 50 150 arganna raayitiitti dhiibaa jiru. Inni kun immoo faallaa isaanii leeftiitti dhiibaa jira niwutanii 50. Yeroo immoo isarraa hir'isnu meeqa arganna 100 niwutanii. Kallattiin isaa immoo ka jedhuuf raayiti. Kan raayitiitu guddaadha waan ta'eef. Okay, mee amma immoo itti fufnee gaaffii kana hashaa kan lumee barnoota keenya irraa xumuruun fuula dura gaaffattii kana isintu deebii kana isintu qopheessame qopheessitanii barnoota koo itti aanutti ani immoo deebisaa qabadheen dhufaa yookaan immoo yoo gidduutti utuma barnoota koo isa lammaffaa bira hin gahin yoo gaaffichi isin rakkise deebii keessanis natti himuu dandeessu. Foon nambarii koo kana fayyadamtanii imeelii koo kana fayyadamtanii akkasumas immoo telegiraamii koo kana fayyadamtanii deebii isaa yaaltanii natti himuu isin dandeessu yookaan immoo barnoota koo itti aanuttanii qabadhee isiniif dhiyaadha. Garuu ammaaf hinti isiniin kenname akka isinitti deebii kana deebisuu dandeessan. Garuu utuun gara gaaffichaa isinii dubbisu yookaan hinti isin qajeelchuu hin naqin fuula dura yeroo baay'ee bilbilaanii na gaafachaa jirtu. Barnoota ati dabarsitu kana akkamittiin si hordofuu dandeenya naan jettanii bilbilaanis na gaafachaa jirtu. Akka inni yeroo yerootti nu ga'uudhaaf maal goonaa jettanii na gaafachaa jirtu. Maal gootuu subscribe hin banattu YouTube koo kana bantu laxxanii jechuudha. Barnoota kana hin argattu gara gadiisaa jechuudha. Jala isaatti subscribe kan jedhu tokko hin argattu. Diimtuu wayii tokko jira subscribe. Ishee diimtuu sana mallattoo bilbila yookaan beel mallattoo beelii ishee click gootu. Ishee tuqxu subscribe gootu jechuudha. Yoo subscribe gootanii yeroo hundaa barnooti kun yeroo inni gadhiifamu kallattiimaan isin qaqqabaa. Darbees immoo waan isin rakkisu gaaffii isiniin galle yoo jiraate bilbila koo kanaan na gaafachuu dandeessu. Imeelii koo kanaanis na gaafachuu dandeessu. Telegiraamii kanaanis na gaafachuu dandeessu. Keessumaa immoo warri naannoo ani jiraadhu naannoo hoolotaa warri jirtan immoo kallattiimaan qaamaan iyyuu gaaffii isin rakkise yoo na gaafattanii bal'inaan isinii ibsuu nan danda'a jechuudha. Mee waan fedheefu gaaffii kanaa isinan qajeelchaa barnoota itti aanutti deebishee qopheessitu jechuudha. Number 1. What is the resultant and the direction of force? 60 Newton east, 10 Newton west, 40 Newton east. Kallattiidhaa fi resultantii barbaadiidha. Humna niwutanii 16 gara bahaatti, niwutanii 10 immoo gara lixaatti, niwutanii 14 immoo gara bahaatti. Wal fakkaatu ilaalaa eastii fi eastiidha. Kanaaf iyyuu kallattii tokko taanaan maal goonan isiniin jedhe walitti idaanaan isiniin jedhe. Warra kana lamaan walitti daatu kun immoo faallaa isaaniiti. Kana walitti daatanii eastii argattu resultantii warra wal fakkaatanii kana. Faallaan isaanii immoo 10 Newton westiidha. Kanaan dura gaa warra faallaa ta'anigaa isa guddaa hir'isuu isa xiqqaa jenne resultantii barbaaduuf. Kanaaf egaa mee filannoo kana keessaatii filadhaa jechuudha. Gaaffii lammaffaan immoo raabitii yookaan wakkallee yookaan hilleessa kan jedhu raabit jechuun a rabbit runs 20 meters per second in the north direction. Raabitiin kun yookaan immoo wakkallee yookaan hilleessi kun meetir per sekondii 20 gara kaabaatti fiigde jedha. And then runs amma immoo achi deebite 50 meters per second toward south. Amma immoo sekondii tokkotti meetira 15 immoo gara kibbaatti fiigdee jirti. Kallatti kibbaatti jechuudha.
The resultant and direction velocity of the rabbit. Resultant fi kallattiini hilleessa kanaa yookaan wakkallee kanaa meeqa jedhee nu gaafachaa jira. Amma yoo fudhanne 20 meter per second northitti fiigdeetti 50 meter per second immoo amma immoo south'itti fiigdeetti. Southii fi northiin immoo faallaa waliidha. Kanaafiyyuu saffisi isheen ittiin fiigdu kuni kallattiin isaanii faallaadha jechuudha. Yeroo kallattii faallaa immoo maal akka goonuu isinii ibseera. Kanaaf gaaffii kana mee yaalaatii barnoota koo isa itti aanu tan qabadhee isinii dhiyaadha deebisa. Yoo utuu achiin gahin isin rakkise immoo akkuman amma isiniin jireedha. Thank you very much. Galatoomaa.